raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. qajeeltowwan bu'uuraa heerri biyyattii qabeenya laalchisuun kaa'ee fi deemsa fooyyessa labsii fayyadama lafaa federaalaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo. Qophii keenya lafaaf lafee raadiyoonii Dirree Shaggar har'aa kan amajjii 29 bara 2024 kana keessatti haala waliigalaa qabeenyaa ilaalchisee qajeelfama murteessaa heerri biyyattii kaa'ee fi deemsa labsii fayyadama lafaa haaraa mootummaa federaalaa taasisaa jiru irratti fuulleffanna. Qopheessituun Faayituu Waariyoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo Gurmeechaa Gammachuuti. Ceesisa kana booda dhiyaataa itti dhiyaadha. Nama dinqisiisa lafti Oromiyaa bareeda magarsaa. Akkuma beekamu qabeenyi akka nam tokkeettis ta'ee akka sabaatti horatamu tokko seera ittiin qajeelfamu yookaan ittiin bulu qaba. Oromoonis kanarraa ka'ee dhufaatii seera alagaatiin dura akkaataa ittiin lafaa fi qabeenya uumamaa dabalatee waan waliin qabuu fi nam tokkeen qabu hundarratti seera tumatee ittiin bulaa turuun ni beekama. Erga lafti Oromoo impaayera Itoophiyaatti makame kaasee garuu seerri Oromoo hafee heeraa fi seera mootummaan Itoophiyaa baasu jalatti buluun dirqama ta'e. Akkanaan yeroo ammaa kana seera olaanaa seera biyyattii keessa jiru hundaa olitti ilaalamu kan heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa jedhamu jalatti bulaa jiraachuun ifa. Heerri sadarkaa Oromiyaattis jiraatu heera federaalaa kanatu olaantummaa qaba jedhamee waan tumameef lafaa fi qabeenya uumamaa dabalatee qabeenya hundarratti qajeelfama ijibbaata hin qabne tumee jira. Heera federaalaa kanaa gaditti immoo mootummaan federaalaa seera bulchiinsa lafaa tumuuf aangoo akka qabu, naannoleen ammoo seerichaan lafa bulchuuf aangoo akka qabanillee tumamee jira. Haaluma kanaan mootummaan Itoophiyaa seera fayyadama lafa baadiyyaa duraanii fooyyessuuf sochii irratti kan argamu yoo ta'u, mariiwwan adda addaa taasisaa akka jirus dhagaa jirra. Kanarraa kaanee waa'eedhuma qabeenyaa ilaalchisee heerri federaalaa qajeelfamoota bu'uuraa kaa'ilaallee labsiin haaraan ba'uuf deemus waan heeran ta'ee gadi mirga lammiilee xiqqeessu tumuu akka hin dandeenye hubachiisuuf yaalla. Dura garuu heera federaalaa fi seera qabeenyaa bifa waliigalaatiin ilaalla. Wallaggaa silaalee illuurraan gaddeeme miidhagummaa isaanii ani fitu hime. Jechi qabeenya jedhu dhimma gatii qabu yookiin faayidaa kennu ta'ee abbummaan isaa ammoo nama uumamaa yookaan nama seeraa kan beekamtii mataasaa qabu yookaan jaarmiyaa yookiin dhaabbata dhuunfaan yookiin gareedhaan kan ta'e jechuudha.
Wanti tokko qabeenya kan jedhamu namaaf tajaajila kennuu kan danda'uu fi gatii kan qabu akkasumas namoota uumamaatiin yookiin jaarmiyaalee seeran ijaaramaniin abbaan qabeenyummaa isaa qabamuu kan danda'u yoo ta'e qofaadha. Dhimmi tokko qabeenya jechuun ibsuu kan dandeenyu namni kamiyyuu yeroo fi tooftaawwan kamiinuu itti fayyadamuu kan danda'uu fi tooftaawwan adda addaatiin namoota sadaffaaf dabarsuun kan danda'amus dabalata. Qabeenya jechuun yaadrimee bal'aa dhimmoota mul'atanii fi hin mul'anne namni tokko abbaa qabeenyaa itti ta'u yookaan uumamaan argaman yookaan namtolchee kan dabalatudha. Kunis dhimmoota jireenyaa namoota uumamaa yookiin seeraa keessatti faayidaa fi tajaajila guddaa kennan kan akka aduu, addeessaa fi kan kana fakkaatan qabeenyatti lakkaa'amuu hin danda'an jechuudha. Qorannoowwan tokko tokko akka agarsiisanitti qabeenyonni amala, bifaa fi faayidaa adda addaa qaban irratti mirga abbaa qabeenyummaa fi madda isaa irratti yaadonni adda addaa akka jiran ni agarsiisu. Harsirran gabuunee kootu baalee gallaa soofumarii boqonnee miidhaga saalalla. Ogeessonni dhimma seera qabeenyaa irratti qorannoo gaggeessan akka kaasanitti yeroo qabeenyi dhuunfaa guddachuu jalqabee kaasee mirgoonni abbaa qabeenyummaa fi qabiyyummaa dambiiwwanii fi tumaawwan seera adda addaa bahuun hojiirra oolaa kan jiran yoo ta'u, isaanis seerota durii kan akka seerota Hammuraabii, seera Soloonii fi kanneen biroo keessatti kan mul'atudha. Jabana giddugaleessaa irraa eegalee hanga ammaatti mirga abbaa qabeenyummaa waliin walqabatee yaadonni adda addaa tarkaanfachiifamaa turaniiru. Yaadni inni duraa mirga abbaa qabeenyummaa namni tokko nama ta'ee waan dhalateef qofa mirga argachuu qabudha kan jedhu irraa madda. Akka yaada kanaatti mirga abbaa qabeenyummaa akkuma mirga jiraachuu fi mirga bilisummaa namni nama ta'ee waan dhalateef kan argatuu fi seera namni baasuun kan murtaa'u waan ta'eef akkuma mirgoota kaanii kan mulqamu yookiin daangeffamuu miti yaada jedhu waliin wal simsiisuuf kan yaaludha. Sababuma kanaan kaayyoon seeraa mirgootaaf beekamtii kennuu fi wabii ta'uudha yaada jedhu tarkaanfachiisuun mirga abbaa qabeenyummaa dhuunfaa mirga eegumsaa fi wabii qabu akka ta'u gochuu qaba namoonni jedhan baay'achaa kan jira waan ta'eef yaadni kun heerota biyyoota baay'ee keessatti beekamtii argachuu danda'eera. Yaadni kun adda durummaan ilaalcha liberaalizimiin kan gaggeeffamu ta'ee ilaalcha qajeeltoo kaapitaalizimii kan kaasu yoo ta'u, biyyoota akka Ameerikaa fi Awurooppaa lixaa keessatti jiran biratti yaada fudhatamummaa guddaa argateedha. Gama biraatiin abbaan qabeenyummaa dhuunfaa jiraachuun isaa qabeenyaa fi qabeenyi uumamaa namoota muraasan akka qabamu gochuun uummanni hedduun cunqursaa fi gadadoo keessatti akka turu godha. Kanaaf yaadni qabeenyi kamiyyuu waliin yookiin gamtaa fi mootummaan qabamuu faayidaa waliif ooluu qaba jedhu adda dureen biyyoota sirna sooshaalistii hordofan biratti hordofamaa kan turee fi jirudha. Gama kanaan gamtaan Sooviyetii duraanii fi hordoftoonni ishee adda dureen maqaa dhaamuu kan danda'a yoo ta'u, biyyi teenyas yeroo mootummaa dargii jala turte sirna kana hordofuun hojiirra oolchuuf yaalaa akka turte yaadannoo yeroo dhiyooti. Sababa adda addummaa bu'uuraa yaadonni kun namoota biroo irratti qaban irraa madduun namoonni kamiyyuu dhuunfaan yookiin namoota biroo waliin ta'uun mirga abbaa qabeenyummaa akka qabu, akkasumas namni kamiyyuu akka barbaadetti sirnaan ala mirgi abbaa qabeenyummaa isaa sarbamuu akka hin dandeenye ibsa waliigalaa mirga namoomaa addunyaa keewwata 17 jalatti kan tumame ta'us, waliigalteewwan mirga namoomaa fi siivilii akkasumas waliigaltee mirga namoomaa diinagdee hawaasummaa fi aadaa keessatti mirga kun haala ifa ta'een hin hammatamne. Sababuma kanaaf mirga abbaa qabeenyummaa mirga bu'uuraa olitti taa'ee kana waliigalteen ifeessuun kaa'ee dhabamuun isaa waliigalteewwan mirga namoomaa adda addaa keessatti ulaagaalee qabiyyee bu'uuraa fi sababoota mirgi kun haqamuu danda'u taa'uu hin dandeenye. Jechi seera qabeenyaa jedhu seera biyya tokkoo keessatti qabeenyota seeran eegumsaa fi wabii argatan nama dhuunfaan yookiin gamtaan itti qabamuu fi namoota biroof haala guutuu yookiin muraasa ta'een itti darbu akkasumas haala adda addaatiin itti fayyadamuu fi abbaa qabeenyummaa yookiin abbaa qabiyyee fi dhimmoota biroo mirga abbaa qabeenyummaa waliin wal qabatan hammatudha. Hangafti Oromoon burqitee Booranaa aadaaf seenaa keenya achirraa baranna. Gama tokkoon heerri mirgoota abbaa qabeenyummaa mirgoota abbaa qabiyyee fi itti fayyadamaa tarreessuun mirgoota kanaan eegumsaa fi wabii kenna.
Gama biraatiin heerichi qabeenyota kan dhuunfaa ta'uu danda'anii fi kan hin dandeenye fi mootummaaf uummanni qabaachuun faayidaa waliif oolan adda baasuun ni kaa'a. Akkasumas haala mootummaa fedhii uummataatiif jechuun qabeenyota dhuunfaa fudhachuu yookiin gadhiisisuu danda'uu fi ulaagaalee kana raawwachuuf guutamuu qabanis ni kaa'a. Kana waliin walqabatee heerichi seerota dhimma qabeenyaa waliin walqabatee biyyattii keessatti hojiirra ooluu qaban ilaalcha fudhatamaa ta'ee fi qajeeltowwan hordofamuu qaban kaa'uun bifaa fi qabiyyee seera qabeenyaa murteessuu keessatti gahee olaanaa ta'e qaba. Kallattii kanaan heerri amala bu'uuraa qabiyyee fi seerota qabeenyaa seera hariiroo hawaasaa fi labsiiwwan biroo keessatti argaman murteessuu fi waa'ee mirga abbaa qabeenyummaa dhuunfaa fi haalotaa fi qajeeltowwan mirga abbaa qabeenyummaa dhuunfaa ta'uuf dandeessisan kan kaa'edha. Heerichi akka bu'uuraatti qabeenyota muraasa ta'an kan mootummaa fi uummataa akka ta'an kaa'uun eegumsaa fi wabii kan kenne yoo ta'u, qajeeltowwan mirga abbaa qabiyyummaa fi fayyadamuu namoonni qabeenya kanneen irratti qaban lafa kaa'eera. Heerichi dhimmoota bu'uuraa olitti ka'an isaanis mirga abbaa qabeenyummaa dhuunfaaf eegumsaa fi wabii kennuu fi heerichi seera olaanaa biyyattii waan ta'eef seerota dhimma kana waliin wal qabatee bahuu qabaniif yeroo ammaa hojiirra oolan heericha waliin akka wal simatan gochuuf hojjechuun barbaachisaadha. Ittaan summee mirga abbaa qabeenyummaa fi heera Itoophiyaa haa ilaallu. Seera abbaa gadaa kan ittiin bulanii araarummaa dhabuu fageenya naqanii. Heerri Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa yookiin gabaabumatti heerri Itoophiyaa keewwata 40 fi kanneen biroo keessatti mirga abbaa qabeenyummaaf eegumsaa fi wabii akka kennu sirriitti dubbachuu ni danda'ama. Heericha irratti keewwata 40 muraa tokko jalatti akka kaa'utti namni lammii Itoophiyaa ta'e kamiyyuu abbaa qabeenya dhuunfaa ta'uun isaa ni kabajamaaf haala jedhuun ibseera. Tumaan heeraa kun hiikoo mirga abbaa qabeenyummaa nama lammii Itoophiyaatiif kabajame qofa akka ta'e kan agarsiisu fakkaata. Ta'us tumaan heerichaa keewwata 40 muraa 2 jalatti mirga namoonni lammii biyya alaa ta'an seera investimentii biyyattii kabajuun waldaa aksiyoonaa hundeessuun erga galmeessanii booda mirga abbaa qabeenyaa akka ta'an teechisuun eegumsaa fi wabii kennaafi. Ibsa biraatiin heera federaalaa keewwata 40 muraa 2 jalatti qabeenya dhuunfaa hiikoo yeroo kennu qabeenya dhuunfaa jechuun qabeenya namni lammii Itoophiyaa dhaabbilee Itoophiyaa beekamtii seeraa qaban yookiin haala adda ta'een gamtaan uummataa abbaa qabeenyaa akka ta'e hayyameef bu'aa humnaa dandeettii kalaqaa yookiin kaapitaala ta'ee fi qabatamaa yookiin qabatamaa hin taane ta'ee gatii kan qabu jechuun waan hiikeef qabeenya horachuu fi abbaa qabeenyaa ta'uun namoota lammii Itoophiyaa ta'aniif qofa kan kenname fakkeessa yaanni jedhu fudhatamummaa kan qabu miti. Sababni isaas heerri federaalawaa mirga abbaa eegumsaa fi wabii qabeenyummaa dhuunfaa kan kenne namoota uumamaaf qofa osoo hin taane dhaabbilee seeraa Itoophiyaan beekamtii argataniif ta'uu isaa hiikoo kenname irraa hubachuu ni danda'ama. Kanaaf dhaabbilee seera Itoophiyaa hordofuun hundeeffamanii fi galmaa keessatti namoonni lammii biyya alaa ta'an aksiyoona kan qaban yoo ta'e isaanis mirga abbaa qabeenyaa ta'uu akka danda'anii fi heerichis mirga kanaaf eegumsaa fi wabii akka kennu hubachuu ni danda'ama. Kunis gahee fi qabeenya hin mul'anne namoonni lammii biyya alaa ta'an dhaabbilee daldalaa keessatti yoo qabaatan qabeenyi kun eegumsaa fi wabii heeraa qaba jechuun yaada falmii kaasuun sirriidha. Gama biraatiin ibsi heera Itoophiyaa keewwata 40 kenname kan agarsiisu namoonni lammii biyya alaa ta'an qabeenya socho'uu fi hin sochoone hayyama mootummaan horatanii fi qabeenya socho'uu fi hin sochoone dhalattoonni Itoophiyaa lammummaan garuu kan biyya alaa ta'an horatan eegumsaa fi wabiin seeraa hin kennamneef jechuu miti. Mirgi abbaa qabeenyummaa namoota lammii biyya alaa seera hariiroo hawaasaatiin akkasumas dhalattoota Itoophiyaa lammummaan garuu kan biyya alaa ta'an immoo labsii lakkoofsa 270 bara 1994 fi dambii labsii kana raawwachiisuuf mana maree ministeerotaan bahe lakkoofsa 101 1996 fi kan biroon eegumsaa fi wabii seeraa argateera. Namoonni lammii biyya alaa ta'anii fi namoota dhalootan Itoophiyaa lammummaan garuu kan biyya alaa ta'an gochoonni mirga abbaa qabeenyummaa dhuunfaa isaanii dhiibu akka hin jiraanne fi mirga isaanii kabachiisuuf mana murtii fi qaama dhimmi kana ilaaluuf aangoo abbaa seerummaa qabutti jechuun mirga akka qabu heerri keewwata 37 kaa'uun isaa mirgi kun irra caalaa wabii heeraa akka argate agarsiisa.
Kallattii kanaan mirgi haqa argachuu heericha keewwata 37 jalatti tumame kun mirga namummaa namni tokko qabu qofa irratti hundaa'uun kenname akka hin taane yaadota keewwatichaa armaan gadii ilaaluun hubachuun nama rakkisu. Sababni isaas tumaa heera biyyattii keewwata 37 muraa tokkorraa hubachuun akka danda'amutti namni kamiyyuu dhimma mana murtiitti murtii argachuu qabu mana murtii yookiin qaama aangoo qabuuf dhiyeessuu fi murtii argachuuf mirga qaba haala jedhuun ifaan kan kaa'e waan ta'eef mirga kanattis fayyadamuun mirga qabeenyaa kabachiisuun ni danda'ama. Kanaaf eegumsaa fi wabii heerichi mirga abbaa qabeenyummaa namoota lammii Itoophiyaa yookiin dhaabbilee seeraa Itoophiyaan hundeeffamaniif qofaaf kan kenne osoo hin taane namoota lammii biyya alaa ta'anii fi namoota dhalootan Itoophiyaa lammummaan garuu kan biyya alaa ta'aniifis kenneera. Heerichi sanada nama dhuunfaa tokkoof qofa eegumsaa fi wabii abbaa qabeenyummaa kennuu miti. Sababni isaas tumaa heerichaa keewwata 40 muraa 1 fi 2 jalatti kaa'eerraa hubachuun akka danda'amutti qabeenya gamtaan namoonni qabaachuun tajaajila waliif oolchuu akka danda'anii fi mirgi kunis eegumsaa fi wabii heeraa kan qabu ta'uu isaatidha. Tumaa heerichaarraa hubachuun akka danda'amutti qabeenya waliinii haati warraa fi abbaa warraa qabanii fi uummanni naannoo tokko aadaa fi safuu qabuun horateef eegumsii fi wabiin heeran kennameef kan jiru ta'uu isaati. Heerri mirga abbaa qabeenyummaa dhuunfaa kan walii fi kan gamtaa qofaaf eegumsaa fi wabii kennuu irratti kan daanga'e miti. Heerichi akkaataa kamiin mirgoota kanaaf eegumsaa fi wabii akka kenne keewwata 40 muraa 2 irraa hubachuu ni danda'ama. Heerichi namni lammii Itoophiyaa ta'e kamiyyuu qabeenya gamtaan yookiin waliin namoota biroo waliin qabuuf eegumsaa fi wabii kan kenne qabeenyichi haalota armaan gadii keessaa tokkoon kan argame yoo ta'e qofaadha. Haaluma kanaan qabeenya jechuun qabeenya mul'atuu fi hin mul'anne kan namoonni kalaqa isaanii fayyadamuun horatan, qabeenya mul'atuu fi hin mul'anne kan namoonni kaapitaala qabaniin horatan yookaan namni haalota armaan oliitiin abbaa qabeenyaa irraa mirgi abbaa qabeenyummaa darbeef akka ta'e heericha keewwata 40 muraa 2 irraa hubachuu ni danda'ama. Kunis jechuun heerichi qabeenya namni tokko bifa seera qabeessa hin taanee fi yakkaa argameef eegumsaa fi wabii kan hin kennine akka ta'ee fi qabeenya bifa seera qabeessa hin taaneen qabame nama yookiin qaama abbaa qabeenyichaa ta'een fudhatamuu kan danda'u waan ta'eef eegumsaa fi wabii heeraa kan qabu miti. Kanumaa wal qabatee qabeenya guddaa uummata keenyaa kan ta'e lafa ilaalchisee mootummaa federaalaa seera haaraa baasuuf wixinee qopheessee jiraachuu miidiyaaleen mootummaa ibsaa jiru. Qabiyyeen isaa ifatti kan hin beekamne ta'us marii godhamaa jirurraa akka dhagahamutti lafa qabsiisanii maallaqa ittiin liqeeffachuu kan jedhu akka ijoo tokkootti irraa dubbatamaa jira. Kun dhugaa taanaan tooftaa ittiin lafa Oromoo harkaa baasan kan dabalataa ta'uu danda'a jedhamee sodaatama. Labsii itti fayyadama lafaa dhiyeenya Oromiyaan baase wajjin hoo akkamitti wassima kan jedhus ammatti hin beekamu. Mariin labsii fayyadama lafa baadiyyaa sadarkaa federaalaatti ba'uuf deemu kun akka Oromiyaatti yoo irratti mari'atamus hin mul'atu. Haalota kan hordofnee kan dhiyeessinu ta'uu asumaanuu waadaa seenna. Jiitu Oromiyaa jiitu dara harbiya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo. Walumaa galatti heerri mirga abbaa qabeenyummaa dhuunfaa miira abbaa qabiyyummaa fi itti fayyadama lafaaf beekumsaa fi eegumsa heeraa kan kenne akka ta'e heera Itoophiyaa keewwata 40 ilaaluun hubachuu ni danda'ama. Qaamolee naqaa seera hariiroo hawaasaa irratti waa'ee qabiyyee alaabaa qabiinsaa fi tumaalee waa'ee qabeenyaa tumaman tumaalee qabeenyaa heera mootummaa keewwata 37 irratti mirga haqaa argachuu irratti kan tumame waliin bifa wal simatuun hiikuu fi hojiirra oolchuu qabu. Karaa biraatiin yoo ibsamu qaamoleen haqaa dirqama heera biyyattii keewwata 13 muraa 1 irratti tumame bu'uureffachuun mirga abbaa qabeenyummaa kabajuu fi kabachiisuuf dirqama qabu. Kallattii kanaan abbaa qabeenyummaa fi mirga abbaa qabiyyee fi fayyadamummaa lafaa fi dhimmoota biroo akkuma amala isaaniitti kaayoo fi mirga heera federaalaa bifa mirkaneessu hiikuudhaan guddinni diinagdee itti fufiinsa qabu akka jiraatu faayidaa mirgi abbaa qabeenyummaa qabu hubachuun eegumsaa fi rakkoowwan uumamaniif furmaata si'oomina qabu kennuun barbaachisaadha. Xumurree horaa bulaa. Jiitu Oromiyaa jiitu dara harbiya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo. Jiitu Oromiyaa jiitu dara harbiya koo baga kan koo taate bakka dhaloota koo.
lafa abbaa jifaar jimma biyya bunaa yaa bareeda walloo kan kamisee martu kan beelee kufaa ijumaan argattu nakkamitti uume nisaanuma waaqni ajaa'iba walloo bareedina isaanii deemus warra baaboo ceewus warra iluu kan akka shilaallee oromtitti kaallu yaa bareeda walloo kan kamisee martu kan beelee kufaa ijumaan argattu nakkamitti uume nisaanuma waaqni ajaa'iba walloo bareedina isaanii ajaa'iba walloo bareedina isaanii ajaa'iba walloo bareedina isaanii. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.